Hirbu Shiniga Hirbu Shiniga Hirbu Shiniga Hirbu Shiniga Hirbu Shiniga Hirbu Shiniga Tole, ashama harka fuune daawwattoota Kuush Miidiyaa akkam nagaa fayyaadha. Nagayinni keenya bakka jirtanitti isin haa ga'u jenna. Sagantaa Shinnigaa karaa Kuush Miidiyaadhaatiin isiniin dabru akkuma kanaan dura baallama seenne har'a yeroo jalqabaaf qabannee isinii dhiyaannee jirra. Kan kana qopheessee isinii dhiyeessu ani Xaahaa Abdallaati. Akka sagantaa keenya irratti keessummaan keenya Jaal Abbaa Caalaa Lataati. Shinniga maali? Maaltu ta'e? Waa'ee seenaa Shinnigaa fi gootota Oromoo ibsa bal'aa nuu kennu. Kanaaf gara isaaniittiin isin dabarsaa. Jaal Abbaa Caalaa Lataa waamicha keenya kabajanii baga nagaan dhuftan. Kanatti aansee Jaal Abbaa Caalaa Lataa seenaa isaanii isinii himuudhaaf nama ijoollummaa isaanii irraa kaasanii qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti urmi isaanii guutuu dabarsanii fi hoggana olaanaa ABO ta'uudhaan baroota dheeraaf tajaajilaa turanidha. Kanaaf seenaa isaanii irra deebi'ee isinitti himuu hin barbaachisu. Suduudumaaniin gara gaafii keenyaatti seena. Mee Jaal Abbaa Caalaa Lataa guyyaan gootota Oromoo akkamitti ibsama? Maal nuun jettu waan guyyaa gootota Oromoo irratti? Guyyaa goototaa yeroo jennu kan nuyi guyyaa goototaa jennu gootota wareegamanidha. Malee ammayyuu qabsoon Oromoo deemaa jira. Ammayyuu gootota Oromootu kan falmaarra jirantu jiran. Gootota wareegaman. Kan nuyi yaadannu garuu gootota wareegamanidha. Guyyaan kunis guyyaa yaadannoo gootota wareegamanidha. Kun immoo gaafa Oromoon qabsoo jalqaberraati. Heem gabroomu jedhe diddaa gabrummaa irraati. Eega gabrummaatti kufe immoo bilisummaa uummata Oromootiif jecha lafa jiru hundaati. Jaarmiyaadhaanis haa ta'u, bifan hin jaaramneenis haa ta'u, fincila naannootiinis haa ta'u, bifa kamiiniyyuu gootawwan Oromoo wareegaman kan itti yaadamu ta'uu qaba. Kana ilaa jabeessinee kana maaliifitu guyyaan kunatu saba Oromoo keessatti kan jaarmiyaa tokko kan dhaaba siyaasaa tokko utuu hin ta'in kan dhaaba tokko utuu hin ta'in kan siyaasaa tokko utuu hin ta'in kan uummata Oromoo akka ta'u. Kanaaf immoo gootawwan qabsoo bilisummaa Oromoo irratti wareegaman kan itti yaadannu ta'a. Akkasitti ilaalamuu qaba. Tole, ulfaadhaa. Guyyaan gootota Oromoodhaa adda bilisummaa Oromoo keessatti kabajamaadhaa ture. Ammaan tan immoo bahee gara uummata Oromootti deemaadhaa jira. Lafti gootota kanaa wajjin wal qabatu Shinniga. Shinniga maali? Maaltu ta'e akkamitti waan ta'e? Maal nuun jettan? Maal nuuf ibsitan sanirraa? Kuni ilaal guyyaan gootota Oromoo eebilli 15 har'a itti kabajamu akkamittitu guyyaan kuni filame? Gootawwan bara tokko keessa guyyaa 365tu jira. Eebilli 15 akkamitti filame? Gootawwan Oromoo immoo bona hin jenne, hagayya hin jenne, birraan jenne, bona hin jenne. Yeroo mukamiinuu wareegamaa turani guyyaan eebilli 15 maaliif filame kan jedhudha. Mee eessatti hidhata wanta Shinnigaatti ta'e wajjin walitti hidhata jechuudha. Kuni adda bilisummaa Oromoo keessatti guyyaan kuni guyyaa
naasuu guddaan adda bilisummaa Oromoo seenee fi har'a garuu immoo guyyaa seena qabeessa kan tokkummaan Oromoo dhiigaaf lafee gootowwan gaafa sana wareegamaniin kitmaa itti argatame chaappaan itti rukutame tokkummaan Oromoo itti maragamee jabaate akkasitti ilaalla. Guyyaan shinniggatti ta'e wanti shinniggatti eebila 15 ta'e kun bakka guddaadhatu qaba seenaa Oromoo keessatti. Qabaatallee gara duraatti. Kanaafitu guyyaa gootota Oromoo eebila 15 kabajachuu yaadachuu wajjin kan bakki ka'uu qabu deemee eessa dhaqa Shinnigga dhaqa jechuudha. Shinniggi immoo gammoojjii gara Sumaalee keessaa biyya Oromiyaa irraati gara gammoojjii lafa Somaaliyaa keessa Somaaloti keessa jiraatan keessatti guyyaa sana wareegama gootowwan keenya kaffalanii wajjin walitti hidhata jechuudha. Hedduu ulfaadha. Tole gootonni guyyaa san wareegaman shiftaan isaan dhuunfatee gaafilee hedduutti dhiyaayise darara hedduus irraan gahee jedhama seenaan irraa hoggaa himamu. Kana keessatti garee tokko warra amantii Islaamaa qabdan gamana ba'a warra immoo amantii biraa qabdan gamana ba'a kana dhiifne kana isin tuynu isin baafna waan jedhuutu filannoon akkasii dhiyaate. Warri sun immoo filannoo kana tokkollee isaa'uu osoo fudhatiin nuti Oromoo nuti saba tokko kaayoo tokkoof manaa baane addaan hin hafnu jedhanii dabran. Bakka takkatti lubbuu jijjiirraan qabne saba kanaaf qabsoof jedhanii osoo deemanii kennuun isaanii sun hawaasa Oromoo dhala Oromoo ammaan tana lafarra jiru kanaaf barnoota maalii kennu? Meeqa minnoo ibsitu? Dhugaadha. Ilaa kuni haala uummati Oromoo keessa ture irraa dammaqaa bayyanataa sabboonummaan isaa cimaa dhufe keessatti maalirra turre maalirraa ka'eetu qabsoon kun har'a gahee tokkummaan Oromoo maalirra ture kan jedhutti nu deebisa jechuudha. Wanta ammati jette kun maaliif kanansi kaasuufi qabsoon Oromoo qabsoon bilisummaa Oromoo kan adda bilisummaa Oromootiin gaggeeffamu baroota dheeraa fudhate maalidha qabsoon kun hin harkifate kan jedhanii qeeqan jiru. Dhugaa hin harkifate. Waan harkifateef qaba qabsoon kun. Maaliif? Oromoon akka saba tokkootti tokkummaa isaa beekee biyya qaba Oromiyaa, uummata qaba Oromoo, afaan qaba afaan Oromoo jedhee utuu afaaniif naannoon gandaan kutaan addan qoodamin akka sabaatti tocho'uudhaaf isa dammaqsanii qabsoof hiriirsuun bara dheeraa fudhate jechuudha. Bara dheeraa fudhate kana keessattitu adda bilisummaa Oromoo jalqabarraa yeroo qabsoo godhaa ture qabsoo godhusi tokkummaa Oromoo jabeessuudhaaf mallattoo inni duraa inni fudhatee deemu amantii utuu hin ta'in afaan utuu hin ta'in qabsootti amma dur yeroo adda bilisummaa Oromoo qabsootti seenan maqaan qabnu geeddarree maqaa Oromoo fudhannaa jechuudha. Maqaan adda addaa kan amantii irratti hundaa'an maqaa Habashootaa fudhatan. Maaliif kun Oromummaa gadhaabuu fi tokkummaa Oromoo gadhaabuu. Kana keessatti dhagaa utuu haala akkasii tokkummaan Oromoo gadhaabuudhaa fi adda bilisummaa Oromoo qabsoo godhaa jiru jaallawwan nama 10 hoogganoota olaanaa kan hayyuu dureen itti aanaan hayyuu duree qondaalotii koree gidduu qondaalotii waraanaa keessa jiran namni 10 akka tasaatti utuu imala deemanii harka shiftoota Sumaalee bu'anii jechuudha. Shiftooti sun waan isaan hin godhin hin jiran isaan dararan maaliif haaloodhatu qabu jiila qabu jechuudha. Maaliif adda bilisummaa Oromootu shiftoota akkasii uummata Oromoo irraa ittisaa ture jechuudha. Baay'ee rukutamanii. Kana harka isaanii jaallan kun yeroo bu'anii hamma danda'ani akka isaan qooduudhaaf wanti isaan hin godhin hin turre jechuudha. Inni dhumaa isaan jedhani mee warri Islaama taatan warri Musliima taatan gam tokkotti gora warri Kiristaana taatan gam tokkotti gora jedhan. Jaallawwan garuu
lubbuu isaanii kan jijjiirraa hin qabne tokkummaa uummata Oromooti. Nuyi Oromoodha. Oromummaatti dhalanne, Oromummaatti jiraanne, Oromummaadhaaf qabsoo goona, kaayyoon keenya Oromummaadha malee jedhaniit boolla tokkotti wareegamanii shira duraanii uummata Oromoo amantiidhaan naannoodhaan qooduutti dhimma bahaa turan wareegama isaaniitiin lafee isaaniitiin qadaadanii tokkummaan Oromoo achirratti mallattaa'e jenneetu fudhanna. Adda bilisummaa Oromoo keessatti adda bilisummaa Oromoo immoo qooda qabsoo inni uummata Oromoo dammaqsu, uummata Oromoo eegsisu, uummata Oromoo ijaaru godhe keessatti qooda olaanaa waan qabuufi kanaaf guyyaa kanaadha tokkummaan Oromoo kan inni itti mallattaa'e jennee kan dubbannu. Hedduu ulfaadha. Baay'ee galatooma. Seenaa bal'aa hedduu nu ibsitanii sirni bittuu Habashaa Oromoo lagaan gosaan amantiin adda qoodee waliin akka isaan waliin gargaarre waliin dirmanne godhaa ture. Wareegamni guyyaa sanii immoo deebisaa sirna Habashaa saniif nuti Oromoodhaa lagaan amantiidhaan addaan hin baanu jedhanii boolla takkatti wareegama ulfaataa fudhachuu isaanii nu ibsitanii hedduu galatooma. Seenaan boonsaan qabsaa'onni gaafasanii bu'uura lafa kaayanii adda bilisummaa Oromoo immoo kun chaappaa addaatiin rukutamuu qaba yookaan mallattoo addaatiin tokkummaa Oromoo tahuu qaba jedhanii guyyaa isaan itti wareegaman guyyaa gootota wareegamtoota Oromoodhaa jedhee labsate. Hawaasni Oromoodhaa adda bilisummaa Oromoo harkaa fudhatee akka hawaasaatti akka uummataatti guyyaa kana bakka hedduutti alaa fi keessatti kabajachaadhaa arra ga'e. Ammaan tana tokkummaan isaan wareegamaniif sun yaalii warri Habashaa addaan qoqqoodaa turan kan isaan hin ta'u jedhanii itti hulaa cufan sun har'arra dhaabbannee bakka amma jirru kanarra dhaabbannee yoo ilaalle akkamitti deemaa jira? Mee maal jettan asirratti? Bakki kun bakka har'a irra jirru ofitti deebinee yeroo gamaggamnu kan gaabbiidhaaf aariidhaan nama qabatu ta'ee argina jechuudha. Dhugaadha qabsoon Oromoo bara dheeraa fudhatee garuu dhuma kanarratti fincilli diddaa gabrummaa uummata Oromoo keessatti ka'e keessattuu humni haaraan qeerroo fi qarreenii fi uummata Oromoo keessaa warri dammaqiinsa olaanaa qabanii lubbuu isaanii jijjiirraa hin qabne matireesiidhaa fi taankii dura dhaabbatanii harka qullaa mootummaa wiirtuu duddaa mootummaa EPRDF kan wayyaaneetiin hoogganamu kan rukutanii waan tokko ta'aniidhaaf. Tokko ta'uu isaanii kan mul'isu beektaa yeroo tokkichatti guyyaa tokkichatti magaalota Oromiyaa keessaa 250 keessatti hiriirri bahameeru. Kun seenaan takkaa hojjetame hin beekne saanaa guddaa. Kun maaltu mul'atteessa jechuudha? Tokko ta'uu uummata Oromooti. Gaaffii tokko qabaachuu uummata Oromooti. Waliin hiriiree waliin socho'uu danda'uun isaa kun tokkummaa isaa sana argisiisa. Har'a garuu kan argaa jirru waan inni itti wareegamu, waan inni itti lubbuu isaa jijjiirraa hin qabne kitimaatti godhe, dhiigii lafeen warra qeerrootii fi qarree dheengaddaa guyyootii barootii fagootuu hin ta'in as dhiyoo itti cabee itti dhiigi isaanii dhangala'e utuu ija keenya duraa hin badin har'a as deebisaniitu Oromoo adda qooduudha. Oromoon tokko miti jechuudha. Oromoo walitti naquudha. Yoo Wallagga dhaqe nan du'a jechuudhaan muummichi ministeera kana jechuun Oromoo qooduudha. Anduunaan immoo achumatti illee dhaabbanne. Anduunaan namticha na ajjeesitu seeraaf dhiyaata illee jedhamne. Anduunaan Wallaggaaf Jimmatu wal fixa. Wal fixii jechuun labsuudha jechuudha.
Kanatti dabalee kan ati argitu jechoota muummicha ministeeraa irraati. Baalee dhaqee muummichi ministeeraa afaan Baaleen isinitti haasaa jira. Addi bilisummaa Oromoo Baalee keessatti qabsoo waggaa dheeraa godhe takka afaan Baalee waan jedhamu hin beeku afaan Oromoo malee. Gujii afaan Gujiin isitti haasaa. Boorana afaan Boorana. Utuu ija keenya duratti ilaalluutu wanti Oromoon tokko jedhee lafa keete keessa afaansa si qooduutti seenamee jira jechuudha. Sana duwwaatti dhaabban mallattoo isaa kan ta'an seenaa isaa keessatti mallattoo kan ta'an kan akka aannolee kan akka calii calanqoo kun seenaa afoollaa duriiti sheekoodha jechuudhaan xiqqeessanii barnoota keessatti akka hin baratamne taasisaa jechuun Oromoo qooduudhaa fi sabboonummaa Oromoo dhabamsiisuudhaa fi tokkummaa Oromoo diiguudhaa fi shiramaa jirudha jechuudha. Sana bira darbee iyyuu immoo sana bira darbee wanti har'a dhagahaa jirruuf hubbataa jirru namticha Minilikii wajjin ta'ee Oromoo cabse abbaa keenya jedha goota keenya jedha nuun jedhamaa jiraata. Akkamitti nama nu cabseeni asirratti kan hubatamuu qabu nuyi nama sana namicha Goobana Daancee jedhamu malee Oromoon naannoo sana kan tuulamaa hundatu Oromoo cabseen jedhu. Oromoo cabsuu keessatti Oromoo rukutuun bakka baay'eetti ta'eera. Garuu nama adda duree ta'ee raasa sadarkaa sanaatti Oromoo cabse Goobanaan gattuu Oromooti. Isa kana faarsaa nuun jedhamaa jira. Kun maal jechuudha? Oromoon diiguudhaa fi Orofoo wal afaan dhaabuudhaa fi shira hojjetamaa jirudha. Inni kun Oromoon itti dammaqee ofirraati. Yeroodhaan qabsoo isaatiin ofirraati. Dhaabsisu malee akka buleen deemeen wareegama hedduu gaafatuudhaa fi dhiiga hedduutu dhangala'uuf deema, lafa hedduutu cabuuf deema. Kana hambisuudhaa fi Oromoon ammumarraa ka'ee qabsoo isaa laamisheessuudhaaf, qabsoo isaa qabbaneessuudhaaf shira xaxamaa jiru irratti dammaqee ammarraa socho'uu danda'uu qabaa jira. Hedduu ulfaadha. Akkuma sirnoota Habashaa kanaan dura sirni arraan tana bakka sana bu'ee jirus tokkummaa Oromoodhaa fi uummata Oromoo adda qoqqooduu fi adda facaasuudhaaf sochiirra jiraachuu isaa nu ibsitanii hedduu galatooma. Amma haala yeroo ammaatti irratti gaaffii tokko isinii dhiyeessaa. Maaliin komaandi poostiin uummata Oromoo irratti labsamee jira. Komaandi poostiin kun immoo sababa dhukkuba vaayirasii koronaa vaayirasii ammaan tana uumame kanaan labsame ji'a 5 fi waan jahuutu labsamee jira. Sodaan ammaan tana jiru immoo mootummaan kun amala isaatirraa waan dur isarraa beekamurraa lafaa ka'ee komaandi poostii kana siyaasaaf itti gargaaramaa haja'u sodaan gara mormitoota irraa dhihaata. Isin akkamitti ilaaltu? Komaandi poostiin tokkoffaa komaandi poostii sirnaani seera heera biyyichaa hordofee labsame miti. Komaandi poostii paartiin tokko labseedha. Komaandi poostiin yeroo labsamu paarlamaatti dhiyaateeti. Paarlamaan immoo yeroo murteessu yeroo murteesseeti. Ji'a 6, ji'a 3, ji'a hammanaaf jedhee murteessa. Kun murtii yeroo isin qabu paarlamaadhaan isin murtoofne. Kanaaf kuni meeshaa ittiin paartiin tokko dantaa siyaasaa isaa oolfachuudhaaf uummata immoo ittiin adabuudhaaf sanaan qabate uummata ittiin adabuudhaaf hojiirra oolfataa jirudha. Meeshaa siyaasaa godhataniitu komaandi poostiin kun. Waan kana dhaabuu ni danda'ama. Waan kana murteessanii kaasuu ni danda'ama. Kan akka inni hin kaane ta'amaa jiruuf maaliif? Waan as deemu kan filmaata jedhame maqaadhaaf filmaata jedhamu sana keessatti
lafa nageenyin jirrutti filmaatii hin ta'u kan filmaaticha geggeeffachuuf deemu saaxina sana kan geggeessees wanta na hundumaa godhuu danda'u isa aangoorra jirudha. Sanaan qabatanii lafa komaand poostii kana keessatti ofii isaaniitii ofiin of biluudhaa fi shira qophaa'ee lafa jirudha. Tokkoffaa kan sirnaa miti, kan heeraa miti, paarlamaan hin murteessine. Sadaffaa dhumarratti maalinni kuni dantaa siyaasaa gartuun tokko paartiin tokko kan amma aangoorra jiru itti dhimma bahuudhaa fi uummata Oromootti yakka guddaa hojjechuudhaan labseedhaan kan balaaleffatamu abaaramuu qabu kan irratti qabsoon godhamee ka'uu qabudha. Wanni labsiin kuni akkasitti ilaalama. Tole, hedduu ulfaadha. Gaafileen ammaaf isinii qopheesse ani gara xumuraarra gaheetiin jira. Isin yoonii fi waan hin dhaammadhu hawaasa Oromootiin waan hin jedhuun qabaa jettan carraa isiniif hin kennu. Yaa wanti asirratti dhaamu waan amma jajjedhaa turre irraati yoo walitti cuunfuudhaan walitti cuunfee dhiyeesse malee waan addaa hin qabaadhu. Yaa Oromoo qabsoon ati itti wareegamtee lafeen ati itti cabsitee dhiigni ati itti dhangalaastee jijjiiramtii ati lafaa sochooftee kaaftee sirkaa hatameera. Sirkaa hatameera. Hatamuu isaa kana barte yaadattu taatanii yeroo mootummaa wayyaanee irratti fincilii diddaa gabrummaa ka'e mootummicha dudda isaa cabsee jiru kan ta'uun isarra ture Oromoon itti fufee qabsoo isaa kana mirkanii galmaan ga'ee mirkaneeffachuu isarra jiru gidduuttitu humni gara biraa dhufee seeneet tiim lammaa kan jedhamu seeneet Oromoon immoo jara tiim kanarratti amantaa hodhateetu waan nuyi jalqabnee fiixaan nu baasi jedhame. Sanatu hanqate jira. Maaliif sun ta'ee jennee har'a of duuba deebinee gaabbiidhaanii tiim lammaa sanatti waan kana kennuun sirrii hin turre jennee gaabbiidhaan waan of reebnuuf hin qabu. Haala sana keessatti yeroo sana keessatti wanti ta'e haalaa fi yeroo sanaa irratti hundaa'e waan ta'eef waan gaabbinuu qabu. Garuu sanatu faalle'ee jira. Waadaa kennameetu ganamee jira. Kennatatti kennameetu obbooda deebi'ee jira. Gaaffiin Oromoo deebii argata jedhame tokkollee deebii argataa hin jiru. Darbeeyyuu har'a sabboonummaa Oromummaatu yakka ta'aa jira. Kun kan godhaa jiru murna tiim lammaa keessaati addatti bahee warra kaan rukutee aangoodhaati kakaasee moggeessee aangoo dhuunfatetu sirna nafxanyaa dullatti ishee durii mataa gadi qabattee wayyaaniin mataa keessa quutee gadi qabde har'a deebisee lubbuudhaan ol kaasee Oromoon abaaramaa jira. Oromoon mooraa Minilik keessattitu xiqqeeffamaa jira. Oromoon walgahii ta'u irrattitu afaan simbiraati jedhamaa jira afaan Oromoo. Kuni dhaabsisuu utuu danda'amu waa tokko kan hin godhamne mucaan tokko immoo abalutti heeruma abaluun hin fuudhina abalutti heeruma jechuun duwwaa yakka ta'ee yeroo itti Oromoon arihatamu argaa jirra. Kun mallattoo siifa ta'u yaa Oromoo. Oromummaatu jibbamaa jira. Sabboonummaatu jibbamaa jira. Oromiyaatu diigamuudhaa fi itti aggaammatamee jira. Oromiyaa qooduu hin dandeenya jedheetu gorsaan muummicha ministeeraa tokko gadi bahee ifatti dubbate. Oromiyaan kun dhiigaan dhufe. Wareegamaan dhufe. Eenyullee Oromiyaa ammaan booda diiguu hin danda'u.
Oromoo jakkee banan. Sabboonummaa kee diiguudhaaftu sitti aggaammatamee jira. Seenaa kee balleessuudhaaf sitti aggaammatamee jira. Hamma na bira ga'utti jetteen eegini akkuma kee durii sanatti ka'iiti tokkummaa keetiin mirga kee falmadhu. Saba kan biraatti darbii jenneen jiru. Mirga saba kan biraa tuqii jedhaan jiru. Hin tuqin mirga saba kan biraa. Biyya kee irratti garuu, Oromiyaa irratti garuu abbaa biyyaa ta'i. Abbaa jireenyaa ta'i. Qabeenya keetti ajaji. Mootummaa siif ta'u ofii keessaa filadhu. Mootummaa siin taane ofirraa buusi. Mirga kee kan dimokiraasii dhuunfachuuf socho'i. Saba kan biraasi keessa jiru immoo hin tuqin. Yooni si tuqe malee. Diina ofitti hin baay'isin, diina xiqqeessi malee. Seenaa hin jirre faarfadhu kan siin jechuuf deemani abadan hin faarfatin. Goobanni gantuudha. Gantuu Oromooti. Waan faarfannuuf hin jiru, waan waa'ee isaa barannuuf hin jiru. Seenaan calii calanqoo bara baraan uummata Oromoo keessatti yaadatamee jiraachuu qabu. Harma muraaf harka muraan aannolee bara baraan yaadatamee jiraachuu qabu. Balaan isa diigna ni kaafna jedhanii dhiiga keetiin kabachiisi eegi. Ka'uun qabu seenaadha. Seenaan immoo xuraadhaa fi miidhagaa qulqulluu wanti jedhamu hin jiru. Akkuma inni ta'etti galmeeffama. Kanaaf sana godhu eeggadhu. Afaan kee balleessuudhaaf shiratu qophaa'aa jira. Afaan kee kan dhiiga keetiin, wareegama keetiin, sadarkaa har'aa yuunivarsiitiin baratamuu ga'e kana akka inni of duuban deebinee fi jabaadhuu qabsaa'i. Qeerroo, qarre, waan hedduudhaan si qooduutti jiran. Waan hedduudhaan si qooduutti jiran. Isa si qoodu kana dantaa gabaabaa yerootiif jettee mirga Oromummaa, mirga Oromiyaa, abbaa biyyummaa itti qabsoo gootee jaallan kee hiriyooti kee si biraatti kufan kanaaf dabarsitee hin kennin. Mirga kee falmadhuudha kan jedhaa jiru. Mirga namaatti darbii miti. Mirga kee falmadhu. Biyya kee irratti abbaa biyyaa ta'i. Asirratti kan nu jabeessinee jennu mallattoolee har'a Oromoo qoodu, Oromoo olloota isaa wajjin walitti buusu argaa jirru callisnee bira darbuu hin qabnu. Turuun bulte lafee taatee jira Oromoo. Wanti nuyi har'a tuffannee bira dabarru boor kan hin buqqaane taati jechuudha. Saboota ollaa keessan jiranii wajjin Oromoo saboota ollaa keenya jiranii wajjin qabsoo keenyaa qindeeffannu. Har'a qabsoon kan Oromoo duwwaa miti. Mirgi hiree murteeffachuu, mirgi abbaa biyyummaa, mirgi ofiin of bulchuu kan Oromoo duwwaa miti. Kan saboota cunqurfamoo mirga hiree isaanii murteeffachuu hundaati. Kan Sidaamaati, kan Walayittaati, kan Geedawooti, kan Koonsooti, kan hundaati. Isaan kanaa wajjin qabsoo qindeeffadhu. Murna kee jabeeffadhu. Gurmuu kee jabeeffadhu. Dunquqqoo har'a jiru kana keessaa ka'ii. Socho'ii. Yeroo isaatu yeroo kanaa. Kanuma dhaamsa nan dhaamu Oromoodhaaf. Hedduu ulfaadha. Dhaamsa bal'aa nu dabarsitanii tole daawwattoota keenya jaalabbaa caalaalataa har'aan tanaasitti afeerree istiidiyoo keenyatti dhufanii yaada nuu kennaniif hedduu galatoomaa maqaa daawwattoota keenyaatiin jenna. Asumaan yeroo ammaan tanaatti dhukkubni koronaa vaayirasii hawaasa addunyaa, hawaasa Oromoo dabalatee addunyaa mara akka malee gaaga'aa jira. Isa kanaaf immoo falli abbaarra jira, furmaanni abbaadha. Waan qulqullina fayyaa isaa naannoo waliin hoggaa jireenyatti fageenya namaa fi nama jidduu jiru maatii isaa irratti gaafatamaan abbaadha. Dawaan qabu dhukkubni kuni gorsa ogeeyyii fayyaatirraa kennamu hordoftanii dhukkuba kana jala maatii keessan baraartanii dabartanii immoo saba keessanii fi biyya keessan akka baraartan asumaan isinitti dhaammanna. Tolega kan qopheessee isinii dhiheesse Anataa Abdallaatii fi ogeessa
suur sagalee keenya haftaamuu sagantaa irraa kanumaan goolamnaa hanga sagantaatti aanu walitti dachaanutti fayyaa ta'a isin jenna. Isinis fayyaa ta'a horaa bulaa. Herbo Senegal, Herbo Senegal, Herbo Senegal, Herbo Senegal, Herbo Senegal.